Harka fuune assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dura jirtu nageenya badhaadha. Sa'a namni nagaha baga jiraatan. Adhallee seenaa barsiisaa fi ajaa'ibaa ta'u qabadhee hin dhufeetiin jira. Haga xumuratti na faana yoo buutan seenaa kanarraa barnoota adda addaa hedduu argachuu dandeettanii. Garuu ammoo waa dhageeffachuuf obsa isin gaafata. Rabbiin obsa isin kennee haga xumuraatti akka dhageeffatan abdii guddaa qaba. Warroonni mana kanaaf haarawwatan awwalatti subscribe godhaa. Akkasuma viidiyoo kanas like godhaa. Nama beektanatti illee share godhaati akka inni waa irraa baratu isaa isin jedha. Seenaan kennallee akkanatti jalqaba. Gaafa tokko nama sadii hituu waliin karaa deeman. Karaa deemanii osoo isaan karaa deemuu jiranii roobni roobe. Roobni roobnaanii goda keessa seenan. Goda keessa seenanii osoo isaan rooba qubachuu jiranii dhakaan gaaraa ka'e. Dhakaan gaaraa ka'eetti dhufee boolla isaan keessa jiran kanatti cufee jechuudha. Akka itti qaqqaban hin qabanii, akka itti keessa bahan hin qabanii, dhakaa kan ofirraa ol kaasuuf hin dandeenye dhakaan dhakaa guddaadha waan ta'eef rakkatan. Maal goone jedhan furmaata dhaban. Iyyanii namni itti nagahu namni naannoo sun jiraatee isaaniin birmatu isaan bahuu hin dandeenye maal godhan? Waa takka bichaa bayaadatan. Arraan tana ka isaa itti iyyachuu danda'anillee nama tokko akka ta'e isa tokkocha qofa akka ta'e yaadatanii ammallee ka iyya isaanii dhaga'uu danda'u isa tokkocha qofa akka ta'e yaadatanii rabbii keenyatti haa iyyannuu jedhan. Hayyee rabbii keenyatti ni iyyanna. Maalii rabbii keenyatti iyyannaa jedhanii wal gaafatanii. Hayyee tokkoon keessan nu sadiinu waan gisee bal'ina keessa jirru rabbii keenyaaf jecha goone rabbii makeenyaaf jecha goone yoo qabaanne waan saniin rabbitti manne rabbiin akka rakkoo tana keessa nu baasuu jedhan. Eesh jedhan wallaganii jedhanii tokko rakkoo isaa rabbitti mate akka rakkinna keessa jirullee dubbatee ergasanii ammoo waan dura rabbii biyya ta'ellee dubbate. Tokko namicha wayii ture abbaa qabeenyaa guddaa. Qabeenyi isaa baay'ee hedduu. San waliin intalti takka itti dhufte. Intalli inni akkaan jaalatu. Ta'ammallee nama inni beekuuti. Intala tana hedduu jaalatu. Ka ofii godhachuu hin dandeenye. Rakkattee intalli itti dhufte. Rakkoo isatti isa fidellee beela. Hin beeloftee. Ergisanii beeloftee haatinii fi abbaan isiillee manama guddaa harkatti beelofnaanii arra abbaa qabeenyaa kana dhaqee waa gaafadhee waa kadhadhee irraa fudhachuu qaba. Akka maatiin kunis narraan duune akka lubbuun tiyyallee hin baanee jettee itti dhufte. Itti dhufnaanii inni intala sana dura waan fedhuuf maal jedheen ayyaan qabeenya kana irraa waa ati feete sii kenna ati ammoo na waliin ciisii jedheen. Yoo ati badii na waliin raawwatte an qabeenya kana sii kennuu danda'a jedheen. Lakki an qabeenyaa jecha rabbi xiyyaa waliin dhabu jettee biraa deemte. Erga biraa deemte ammallee bultee waan gootu wallaaltu itti deebite. Itti deebinaani inni intala waan akkaan jaalatuu fi jechi inni jedheen sanumaa jechuudha. Hin dadhabde biraa deemtee guyyaa sadaffaatti dhufte. Hayyee yaadati jettee walii galee haatiniif abbaan kiyya osoo allaalan beelaan du'aaran qabeenya naa kenni jetteen. Ergasiin akkas jetteen awwalatti badii sirrii raawwadha jedheeni isinis rakkattee hayyee jetteen. Achi booda yoo mana seenee barri inni gad cufate badii isin raawwachuudhaaf maaf cufaatta barri jetteen. Akka namni nun agarreef barri ofirraa gad cufnaa lafti guyyaadhaan namni nu ooguu danda'a jedheen. Hayyee ati namarraa cufachuu jirta rabbiin ammoo kawamtuu cufatee jalaa hin baane nu arguu jira balbalas banaa dhiisii imanna badiinarra raawwadhetteen. Hayyee innis rabbii isaa yaadate duraa jaalalli talaa qaba malee nama imaana qabu. Ergasanii dhiisee qabeenya illee kenneefi dhiise jechuudha. Maaliif maqaa rabbiitti kaafnaani rabbiif jecha intala akkaan jaalatu ka ammallee badiitti raawwachuu illee danda'u ka isiinis isaafi hayyamte sababa rakkinnaatiif isii dhiisee ergasanii qabeenya isii barbaadu illee kenneefii geggeessee jechuudha. Yoo awwaansa siif jecha godhee jiraadhe rakkoo waan hadha keessa jiru tanaa yaa rabbi na baatii jedhe tokko. Inni akkas jennaani dhakaan xiqqoo achirraa siqe. Siqe garuu jara baasuu hin danda'u. Ergasanii ka lammaffaallee waan qabu rabbitti matee goda kana keessaa ba'u rabbi isaatti bo'e. Rakkoo keessa jira sanillee dubbatee ergasanii ammoo waan durgisee bal'ina keessa jiru rabbiif jecha ta'ellee dubbatee jechuudha. Yeroo bal'ina keessa jiru namni kun hojjetaa qaxarate. Hojjetaa qaxaratee hojjetaa isaa hojjetu kana horii wayii kenneefi horii inni kenneef san bira dhiisee biraa deeme hojjetaan. Abbaanis waan ku amaana jedhee qabee
kaayee namichi kun horiin isaallee wal horee baay'atee waggoonnis ture. Waan isaalleen tunne innuma dhiise inni horiin isaa sun wal jalaa horaatuma deeme hin baay'ate. Qanii kaanii namichi isa bira hojjetaa ture kun rakkatee mee yoo namichi sun qabeenya isa yaadatee naa kenne sa'atti akkatti biraa qabu san dhaqee fudhadhaa jedhee itti dhufe. Itti dhufee jennaan abboo guyyaa duraa si bira dhufee ture si bira hojjetaa ture gisee akkana anna rakkadheetiin jira horii gaafa si bira dhiisee deemsan mee naa kenni jedheen. Jennaani ka ati ilaaltee agartu kun hundaa oofadhu jedheen. Obboleessa kiyya maaliif naan qoosta an dhugaa rakkadhee si dhufe ati ammoo naan taphattaa jedheen. Lakki taphaa miti oofadhu. Akkamitti jedhee gaafa qabeenya sana ati na bira yeroo dhiiftee deemtu sa'at akka dhiiftee deemte saani sun wal horte anis amaanaa namaa jedhee sii ka'e takkatti matanteetu hagani sii baay'ate oofadhu arrabbumaaf jecha sii kenne jedheen. Hayyee namichis gammadee mirqaanee oofatee deeme jechuudha. Gammadaa oofataa deeme. Erga inni oofatee deemee waan san yoo siif jecha qabeenya sanis kaayee siif jecha nama sanillee akkas kenneefi jiraadhe rakkoo tana keessaa nu baasii jedhee itti himate. Himatee jennaani goyni dhakaan itti uwwifatan irraa achi siqe. Garuu guutuu irraa banamee akka isaan bahan ta'uu hin dandeenye jechuudha. Erga sanii ka sadaffaa jira. Ka sadaffaa kunillee rakkoo keessa jiru kanas rabbitti himee erga sanii ammoo waan dura rabbi bilisa godhallee dubbatee jechuudha. Inni haadhaa fi abbaa qaba. Haadhaa fi abbaan isaa kun nama gurguddaadha. Inni ilmaan qaba. Yeroo inni iddoo dalaggaa turee gara manaatti galu haatiniif abbaan isaa in irrafan. Gisee inni horii tiksee horii kana oofee galu jechuudha. Horii kana ilmee haadhaa fi abbaa kana hirribaan kaasu jedhee osoo inni dhaabbatu daa'iman beeloftee daa'ima isaan boottee haadhaaf abbaa kiyya dura daa'iman kana haa kennu jedhee osoo inni dhaabbatu isaan rafanii hirriba irraa isaan kaasuu daddaaf sa'aatii isaan dammaqan itti kenna. Aannan kan yeroo hunda akkas godhu haqa haadhaa fi abbaa guutu jechuudha. Kanaaf yoo ani wanta godhe san siif jecha godhee jiraadhe rakkoo tana keessaa nu baasii jedheen. Dhakaan irraa banan akka deemaa seenanitti deemaa bahanii jiran. Amma asirratti seenaan garagaraa seenaa sadii. Garuu ammoo wanti isaan godhan wanta tokko wanti isaan godhaniif jechuudha. Hundinuu waan isa kana rabbii jecha dhiisu. Kunis waan godhe rabbiif jecha godhe. Rabbiif jecha godhuun, rabbiif jecha dhiisuun, rabbiif jecha hojjechuun nama milkeessaa jechuudha. Maal jecha fedheetti? Yeroo bal'ina qaba. Yeroo nagaa qaba. Yeroo fayyaa qaba. Nuti rabbiif jecha maal dhiisnee beekna? Rabbiif jecha maal dhiisteetti? Waan kana siif jecha dhiise yaa rabbii kiyya addunyaa keessatti illee cinqaa tanaan na baasi jennee waan rabbitti mannuu hin qabne aniifatti. Qabdaati, qabaan, uf gaafachuu danda'uu qabnaa jechuudha. Maaliif? Ta'arraf ilallaahi firrakaa'i yaa'arifuka fi shiddaa. Yeroo bal'ina qabdu rabbii kan keessatti dhiyaadhuu jedhan. Rabbiin ammoo yeroo ati rakkina keessa jirtu si argaati. Yeroo ati rakkina keessa jirtu si beekaati. Yeroo bal'ina qabdu gara rabbii keetii beekamee jedha. Kanaaf aniif ati hagam rabbii keenyatti beekamneerra yeroo bal'ina qabna. Hariiroon jidduu kiyyaa fi jidduu rabbii kiyyaa akkam jira jennee of gaafannee beekna. Of gaafachuu karoora ni qabna. Obboleewwan amriin jajjabdu hin ulfaatu. Maaltu nurraa eegamaree? Nutiin kun yeroo bal'ina qabnu gara rabbii keenyaa beekamuu qabnaa jechuudha. Tokko intala haalli mijatee fi mana isaa dhuftee ergasii ammoo wamaallee isin argine. Rabbiin nu argaara jettee isii waan rabbii itti dubbannaan rabbii isin yaadattee dhiise jechuudha. Jedhii ofii keessa cabsee intala jaalatu dhiisee qabeenya fi feetus kennee fi ofirraa geggeesse jechuudha. Kuni haadhaa fi abbaa isaa kaddamatee haadhaaf abbaa isaa waan beeku rabbiin cinqaa keessaa isa baasee jechuudha. Kuni amaanaa waan baadhateef amaanaa isa waan bakkaan ga'eef rabbiin cinqaa keessaa isa baasee jechuudha. Anaaf si biratti amaanaan akkam? Amaanaa hin baanne guutu jirra. Namni waan nu bira kaate deebi'ee hin argata.
namni waan nu himan jechaayyuu deebi'ee akkasitti hin argata waan namni icciitti nuun jedhe icciitti kaayuu jirra waan namni qabeenya kanaan dhossinee fi eeguu ni jirra wanti namaa yoo nu biratti takkanii nu bira kaatee lama taatee lachuu kennuuf jirramoo lakki tuni amma nafti dadhabee ta isaa tanumaa jennee tamaa isaa san kennuu jiru sunuu lubbuudha jechuudha tokkotti maa inni kaate kunu lubbuudha nyaadhee kaffalayidha jechuudha namni keenya kullichii miti haadhaa fi abbaanoo akkam haadhaaf abbaa keenya qabdamu jirra irraa milkaa'u jirra fagoo jirraa jechuudha maaliif arraantan jabaannee arraantan of yaadannee arraantan waan gaarii hojjennee guyyaa rakkannee waan waamnu qabaachuu wanti ammoo waan dabar waan ta'ame wayii walitti himaniif waan irraa haa baratanii seenaan kaleessa hadhaaf barnoota wantoonni kaleessa an hunduu asirratti ta'anillee kasiif ta'anillee kadhaloota kanaaf ta'ellee kadhaloota irratti illee ta'e nuti warra amma jiru kanaaf barnoota gochi nuti amma goonu kun ammoo dhaloota boruutiif barnoota jechuudha yoo nu maal ta'an nama seenaa lafa kaayee deemuu danda'u yoo ta'an yoo nuti seenaa wayii kaa'uu dandeenyu yoo nuti seenaa wayii lafa keennee deemnu ta'e barnoota jechuudha dhaloota waan dhaloota barsiisu waan nuti sirraa fayyadamu waan namni sirraa fayyadamu keenya jirra kaayuu karoora ni qabna kan amma gaafee ubbaan karoora ni qabna hin qabnu taanaan karoorfachuu danda'u ka'a yoo sadaqannu ebeluun kennanuu jedhaniif kennanuu miti yoo sadaqatu rabbii kan keessa jecha haqiiqaa onni kan keessa illee himtee sammuu kan keessa amansiistee waan kennitu rabbii kan keessa jecha yoo kennite guyyaa akkana kana waamatti jala bu'u amaanaa nuti bira kaa'ate ebelu amaanaa jabeessa siinaa jedhani osoo hin taane amaana masa haqeesii beettee haqa kanaan dhayawaan eegi bur rabbiin na eegaa hadha yookaan saba kana rakkoo keessaa na baasa jettee yoo eeggatte maal ta'a saba sana rabbiin xiqqaa hin baasa xiqqimi faayidaa bu'aadhaa jechuudha si fayyaddi gaafoo si fayyadu yoo maal ta'a yoo ati rabbi jechuudha yoo ati amaanaa eddee qabdee akkasumatti kennitee garuu ammoo niyyaan kan ta'e ebelu amaanaa eegsisinaa jedhaniif yookaan ammoo amantummaa nama biratti argachuuf yookaan jaalala namarraa argachuuf haa ta'u bilaasaa jechuudha kasaaraa hayyee keessattuu nuti ilaalatamu wanti dargaggoonni aniifis akkam jiru wanta rabbiin haraam keessattuu bakka zinaa kanatti dargaggoon dargaggeettiin baay'ee tokko qaburratti hanqineen jiru nutiin kun rabbi jecha dhiisnee beekna waan akkana kan rabbi jecha dhiisnee waan kana anarra yoo hojjedhetin jedhe akkasuma waan rabbi waliin na qofa waan ta'eef har'a waan kana dhiisee buruura rabbi irraa waa argachuu qaba jedhee dargaggeessa dhiisu jira hin xiqqaata jechuu jiraatullee rasuulli kana sallallahu alaihi wasallam maal jedhanii tokko warra torbaa rabbiin gaaddisiisuu keessaa maal jedhanii takka intala zaata bifti isii bareedu ta warra jabdu badii isa waamtee badina irra dalageessee isa waamtee ergasanii ammoo warra yookaan ammoo nama sodaatee osoo hin taane rabbi isaa sodaatee badii isa irra dalaguu dhiise rabbiin isaa gaaddisiisa jedhe akhiratti illee kana jedha addunyatti illee hin waamate waan kan hin waamate yaa rabbi waan akkasii akkasii guyyaa akkasii yoo si bicha dhiisee jiraate waan akkanaa keessa yaa'uu dandeessu rabbiin si baasee anni tokko kennu qaama gaa nama shakkiisa rabbiin nu haalaatti sunis haa gargaaru jecha jabaachuun nurraa eegama jabaadha obbolee waktu asumaani mana kana haarawwatti sabiskiraabii godha mana kana waa hedduu irraa argattan waa'ee seenaa yoo feetanii seenaaleen hedduu as keessa jira waa'ee bultii waa'ee jaalalaa waa'ee islaamummaa waa'ee barnoota qabu waa'ee oromummaa seenaalee hedduu as jala jiru si fayyada waan ta'eef irraa barataniitu kan bichaa miti diraamaa ajaa'ibaa kan ammallee isinis barattanii isinis waa barsiisu as jalaa hin argattan ka dura bahillee hin jiru kan ammallee paartiin itti aanu guyyaa itti aanu qabannee dhufuu deemuutu jira kanaafumaatu isinirraa eegama mana kana sabiskiraabii gootanii eega sabiskiraabii gootanillee olii irra kaa'atanii wanti asirra gadhiifamu hunduu akka tokkoon isin bira dhaqqabu taasisuu qabdan asirratti wanti gadhiifamu wantoota nama barsiisan wantoota faayidaa qaban wantoota dhalootaaf ol ta'u malee waan akkanatti tapha yookaan kolfa bichaa miti wantoonni kolfa qabullee waan barnoota qabu wantoonni yaaddoo qabus waan barnoota qabu wantoonni seenas seenaa barnoota qabu waan isin fayyadu jechuudha
waan sila yoo dhageettees eessa keessa jireetti uyaadu. Diraamaa asirra gadhiifamullee diraamaa argan yookaan wooma arga walii godhanii hin taane waan isin irraa waa barachuu dandeettan. Kanaafuu Hamzaa Miidiyaan isin fayyada waan ta'eef filannoo keessan taasifadhaa laalaa akkasumas sabiskiraayib godhaa jajjabeessaa isiniin jedha. Warroonni dura sabiskiraayib gootanii akkasuma yaada keessan karaa koomentiitiin ibsachaatiin turtanis hedduu galatoomaa isiniin jechaa jabaadhaas nu jabeessaa rabbiinis nu haa jabeessu waliin gara fuulduraatti ka imalu ta'a inshaallah fedha rabbitiin nagahaan naa tura aga viidiyoo biraa qabanuuf qabu walitti deemnutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.